Iniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qondaaltonni fi miseensonni ABO beekamtii seeraa malee mana hidhaa jiran akka gadhiifaman gaafateeti. Qondaalli kun dhaaba isaanii waliin erga Eertiraa irraa biyyatti deebi'anii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 shororkeessummaan shakkamanii hidhamanii haga yoonaa mana hidhaa turan. Dhimma Koloneel Gammachuu irratti abukaatoo Tuulii Baay'isaa dubbiseera. Egaa gidduu kana gaafa lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 8/9/2014 irraa qabee manni murtii waliigala federaalaatti dhaddachi jibbaataa akkaataa qabiinsa Koloneel Gammachuu ayyaanaa irratti dhimmoota tokko tokko qulqulleeffachuudhaaf yaalii gochaa ture. Poolisni federaalaa, abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin Oromiyaa kanneen akka hidhanii waggaa tokko tursiisanii dhaddachitti dhiyaatanii akka ibsan ajaja kennaa ture. Bu'uuruma kanaan poolisiin federaalaatii fi abbaan alangaa federaalaa dhaddachitti dhiyaatanii nama kana nuti galmee qorannaa irraa qabnu sababiin ittiin hin jiru Oromiyaatti fideen biratti kaa'ee biratti dhiise malee nuti ajaja mana murtiitiin galmee qorannaa irraa qabnu kanaaf yoo ba'ee mormii qabnu kan jedhan mana murtiitti galmeessisiisanii kanuma dhaddachi jibbaataa poolisiin Oromiyaa dhiyaatee maaliif nama kan akka hidhee fi akkamitti akka hidhee kaa'ee akka ibsu ajaja dabarsee ture. Ajajni durii karaa poolisii federaalaatiin akka qaqqabu godhamee isaan qaqqabee mallatteessanii ajaja mana murtii fudhatanii fi osoo hin dhiyaatiin hafanii isa kanarratti hundaa'ee manni murtii waliigala federaalaa jibbaataa galmee qorachuudhaaf kaleessatti beellamee ture. Kaleessa ganama yoo dhannu abbaan alangaa hin dhiyaanne poolisiin federaalaa hin dhiyaanne warruma Koloneel Gammachuu ajjabee fidee qofaatti dhiyaate. Kanaafuu kaleessa sa'aatii ammaa kanarraa qabee Koloneel Gammachuu miidhina akka mana hidhaatii galchifamu ajaja jabaa dabarsanii turanii har'a ganama gara sa'aatii 5 keessa Koloneel Gammachuu ayyaanaa galchiisanii maatii isaaniitti dabalanii. Koloneel Gammachuun dhaddacha irratti akka ibsanitti mana murtiitti ibsanii manni murtiis akka galmeessee bakka adda bakka dhoksaa fi bakka namni keessatti hidhamaa akka turan keessumaa immoo Awaash Malkaasaa keessatti bakka horsiisa lukkuu bakka dooroo urbaataa jedhamu tokkotti hidhamanii akka turan kanallee mana murtiitti galmeessanii mana murtii galmeessee amma cina akka nama ogeessa seeraa tokkotti namoonni siyaasaa kunneen waggaa haga kana hidhamanii wayita gadhiifamanii homaa wanti tokko wanti jedhamu hin jiru yeroo isaan achitti dabarsan dararama isaan badii malee mana hidhaa keessatti dabarsan kanarratti wanti jedhamu hin jiru akkasumaan deemaa jedhanii gadi dhiisu moo maaltu jirame? Namni tokko akkaataa kanaan miidhaan kan irra ga'e yoo ta'e jedha waan sadii gurmaata sadii lafa ka'a. Tokkoffaan itti gaafatamtoonni yookaan waajjirri miidhaa akkanaa namoota irratti geggeesse disipiliiniidhaan akka gaafatamu jedha. Lammaffaan immoo himannaa hariiroo hawaasaa yookaan namni yeroo hidhame kana irratti miidhaa irra ga'e yookaan galii sababa hidhaa kana dhabe yoo qabaate akka dhiira hariiroo hawaasaa yookaan fixaatiriidhaan himachuu ni danda'a jedha. Manni murtii ammoo galmeedhuma qabatee jiru sana irratti miidhaan nama kana irra ga'uusaa yoo kan mirkaneeffatu ta'e beenyaa hamilee hanga qarshii 100 itti murteessuu ni danda'a jedha. Kana bira darbee ammoo namoonni gocha kana raawwatan yookaan namoota kana seeraan hidhatee tursiisan yakkaan akka isaan itti gaafataman labsiin kun lafa kaa'aa jechuudha. Seerri isaan lafa kaa'ee jira garuu himaata isaatiin jiru amma rakkoon guddaan nama kana seeraan hidhee kan tursiise poolisii waan ta'eef poolisiin ammoo dhimma kana namoota kana ofumaan qoratee ofumaan himannaa dhiyeessuu kana didaa jira jechuudha.